warfaani sagalatu mani hayyonni keenya gabbeeti lakkii diinni keenya abiyyi malee nafxanyaan diina keenya miti amaarri diina keenya obboleeyyan keenya jennaan ta amaaraatu lashtaanaan amma maal godhan asab sababeeffataniiti eeltiraa wajji malee tabnin ta'u malaalami bar oromoon nama waan wallaaltuu tana jalatti siistama si arkuu dadhabee bar meenaa himaami amma eeltiraa wajji maaliif asabii fi maarree galaana diimaa kana sheeyxaantichi dubbii oowwiseemi gartee warra asabii fi warra maarree jedhaniiti si gale kana iddutti kanaan geema taphachuu barbaadanii jechuudha si gale mee yaa saba koo dammaqa warri immoo ajandaa ummataa kana jijjiiruu barbaadan isin laalaa jirra isin hordofaa jirra gatii keessan numa argattan guyya tokko warri arra ummata keenyarra sagalee ta'u jirtan warri arra warra ummata keenya fixu gartee faarsitanii ol baatanii gartee kanaa jecha nama arrabsaa jirtan rabbilleen isinirraa kafaluu ta'a oromolleen isinirraa kafaluu ta'e tana gurra isin calawu wanni nuti isin kadhan ummata keenyaa sagalee akka isin taatanillee barbaannu ajandaa ummata keenyaa jijjiiruudhaaf hiyaadina ajandaa ummata keenya gartee ummanni keenya akka sagaleen harkanne sagaleen isaanii akka ukkaamamtu ajandaa jijjiiruuf saba gartee naannoon qooduuf saba gandaan qooduuf sigale ajandaa keenya gartee jijjiiruudhaaf hiyaalina jijjiiruuf yaaltanillee isinitti hin dhiifnu kanaa booda walii kutanne jechuudha tiktook irratti inni baana feesbuuk irratti inni baana kara isin deemtan goda isin deemtan hunda isin jala deemnee ummata keenyarraa arraba keessan dheera sammuu teessan qullaa qaqqabnaa jechuudha sigale saniifuu dhaabbadhaa ummata keenyarra warroottan ammoo fannoo dhufuu deema jettu si haa fannisu adeeru arrabar woboon finfinneen marsee taa'u jira fannoo miti ameerikaa marii wobootiin ala finfinnee seenuu hin danda'u bararra qaldi goota bar piippiin akkana godhatutun buraayyuu hin dhayitu bara dundiina laga xaafoon dhuftu bar laga daadhiin dhayitu bar sodaa wobooti so osoo kan qabdu muka beekan dawaan seeyanii jette oromoo muka beekan dawaan seeyanii jette marroo dirribaa waan beeytaniif wayii hoogganaa waraanaa isinif fakkaata fildi marshaal wayii isinif fakkaata fildi marshaal wayii isinif fakkaata marroo baran fildi marshaalummaa marroo fiin kenne nama guyyaa oromoon guutuun lakkii bilisoomne jettu hin bilisoomne jee waraana gartee jaarratee oromummaa arra nutilleen dhaqqabanne tana dandamachiise marroo dirribaati aboo bilisoomne beeyma gan jette jaldeeysaa fi maaliin bilisoomsaa haga isin nama deebitanii barnu baana bar numaa jaldeeysa bineensa ta'e bargaaba haga isin nama deebitanitti anis isaan bilisoomsa jeen nu bilisoomsa jechuudha oromummaan arraa haasofnu tun oromiyaan arraa haasofnu tun kilaastara ciruu haatee baro viidiyoo kilaastara wallaggi pirezidaantii biroo wallo pirezidaantii biroo iluun pirezidaantii biroo jimma pirezidaantii biroo harargeen pirezidaantii biroo biyya nu godhuu ka'ee bar kilaastara nu ciruu ka'ee bar marroo dirribaa baraaree nama gartee osoo nuti waan arki waa arke san osoo qabduuti san tuffattee sigale way fannoon nu dhufuu deema way maarreen nu dhufuu deema hay fannoon bar ummata isaaniitu hayyoota isaanii wal ta'e hayyoonni keenya oggii wal ta'uu deemu olola irratti noofirre way ummanni amaaraa guutuu bee mari'atu garteeti warruma akka jaawar kana illiitota keenya warruma akka milkeessaa kana warruma akka taayyee dandaa kana warruma akka itti aanaa haftee warra akka sheekaa butaa kana ka gartee ummanni dhaga'u kana bahee wal mari'atee bar tokkummaa uummatee tikree wajji tokkummaa uummate hayyoonni keenya tokkummaa uumu jira ololatti ooftu dhiisire yokka oromoon tokkoon barbaadde yokka oromoon hundaa'u barbaadde jaawar arrabsitu dhiisire jaawarii deeggara qaba
marroo arrabsitu dhiisire marroon deeggara qaba. Daawwit arrabsitu dhiisire daawwiti deeggara qaba. Mararaa arrabsitu dhiisire mararaanis gartee wanna qaba jechuudha. Deeggarsa qaba jechuudha. So gosummaan asii nama waliin naqaa. Gandummaan asii kana godhaa. Nuti Harargeen akkana jechaa. Nuti Arsiin akkana jechaa. Nuti Wallaggi akkana jechaa. Qooma waliin dhawachaa. Hay diinni ati waliin dhooytu eessa jira jechuudha. Diinni ati waliin dhooytu eessa jira jechuudha. Maa walitti jibna? Maa walitti jibna? Maa wal sossobna? Jara kana hayyoota isaanii wal ta'e hayyoonni keenyaas wal ta'u jira olola irratti hin oofin. Jaawar Mahammad hoogganaa fannooti jechaa jirta bar kijibdu. Hoogganaan fannoo Abiyyi Ahmad. Ka fannoo baay'ata baasee jaare Abiyyi. Ka arrallee ijoollee ficcisiisu jiru Abiyyi. Ummanni keenyaas ustaniituma harka marattaniin taa'inaa ijoolleen teenya eessa jirti jaa gaafadha. Warri raayyaa ittisa kaninaan maqaasaa raayyaa hirrisa biyyaa jeetti baase kana. Raayyaa ittisa biyyaatiin kamaalii miti. Raayyaa hirrisa biyyaa. Kan ummata keenyaan hirrisuudhaaf ummata keenyaan dhukkeessuu hidhakkan. Raayyaa hirrisa biyyaa kana. Warri gartee ijoolleen teessan raayyaa hirrisa biyyaa kana isinirraa fuudhaman. Ijoolleen teenya tan amma duroof guurtan eessa jirti jaa gaafadha. Please. Duuteen awwaallanne. Boonyee du'aa hin gooneefi. Madaawee wallaannanne. Ijoolleen teenya eessa jirti? Jiraatee sagalee isaan dhageenye eessa jirti jaa gaafadha. Sigalee? Yoo duutee boochee awwaallatta. Yoo jiraatee gurgurattee wallaannatta. Yoo lubbuun kan jiraatu taate dawwaltee sagalee isaa dhageessee boqottaa jechuudha. Kana sadeen keessa waan hin jirre osoon ka du'e sitti himin. Osoon ka du'eef gaddan labsin. Ka jiru fuudhee yuunivarsiitii laqaaqee fuudhee amma ijoollee poostii Jaawariis godhaa jiru anillee godhaa jiru harkaa jirtanii. Ijoollee baadiyyaarraa dhuftee magaalaa kireeffattee ganti gartee ooyiruu hanga qaburraa haga tokko gurguree barsiifachaa jiru dirqamaan qabanii oofu jiranii jechuudha. Namni dirqamaan dhaqee sii lolu hin jiru. Namni dirqamaan qawwee dura dhaabbatu hin jiru. Amansiisu qabda. Raayyaa ittisaa nama godhuudhaaf gartee siyaasaa hojjettee nama kana amansiisu qabda. Kaayyoo lolaniif san ummatatti himu qabda. Kaayyoo du'aniif kana ummata barsiisu qabda. Kaayyoo namni raayyaa ittisaa ta'uuf ummata barsiisu qabda jechuudha. Akkanumatti namni ibidda yaa'ee siin lolu. Amma woboo namni kadhatee seena. Maaliif? Oromiyaan bilisoomsa. Jiraadhu Oromiyaan bilisoomsa. Duu gartee Oromoo sabboonummaadhaan na yaadata Rabbiilleen jannata naa kenna. Haqa kiyyaafiin du'ee jechuuf lola namni. Memma lola qaallicha sheexaantichaa kana maaliif lola? Kaayyoo maaliif lola? Lola keeysoo. Amaaraa wajji asii biyya bulchaa. Amaaraa wajji asii foon murachaati. Amaaraa dhayiisiin jaa. Aboo Daani'el Kibrat maali hoggeeti jettee? Daani'el Kibrat abaluu siin deebisu. Bobaa jalatti isa qabateeti. Zamane kaasee dhayiisiin jaa. Saniifuu uummanni keenya ilmi kiyya eessi jira jettanii gaafachuu qabdan. Ammaasii tamaayyitaniin isiniif uummanni keenya rakkachaa jira. Buusii adda addaatiin rakkisaa jira. Nama wayii tokkootu magaalaa wanti baddeessarraa wal dubbifne ganamaa. Haadha teenya takkaatu jimaa waa xiqqoo qabatee dhufe. Kaantibaan magaalaa baddeessaa dhaabbateeti qaraxa qarshii 20 kafali jaanii. Bar jimaa haqaaraan geenye bar. Obboleeyyan kiyya. Barni hun gurgura yaa ilma kiyyaniin gurguradhaan irraa dhaabbu. Waan itti gurgurame hunda siifiin kennaa dhaabbu osoo hin jettu as kenni jee jimaa facaaftee yeree duratti. Uummanni keenya sadarkaa tanarra jira. Feetu gurguradhu feetuun gurguratin. Re'ee tana yoo qabdee magaalaa fidde kafidees qaraxa kafalta. Re'een tun feetuun bitamin feetu haa bitamtu. Qaraxa kafalta. Kabitullee ni kafala. Dinnichaa xiqqaa tokko yoo qabattee fidde feetuun gurgurin feetu hangatti gurguramuu hin beeku bar qaraxaas kennii siin jedha.
Aanan qadaada keessan naqxee yoo fidde qaraxa as kenni siin jedha. Obboleeyyan kiyya yoon hin sobe isin kun warri biyya harkutti hin jira warri na laaltan kun sobdinaan jedha. Wanni kun ammaas Oromuma qofarra geggeeffame. Tigraay gibira kafalaan jirtu, Amaarri kafalaan jiru, even kara Wallaggaa kana kara Waboon sirri keessa sossootu namni gibira gaafataa jiru hin jiru. Ummata Harargee fi Jimmaa fi Arsii kana qiyaamumaa qabatu jira jechuudha. Sigale qiyaamaa qabachuu jira jechuudha. Ummanni keenya kana keessa jira jechuudha. Sigale ummanni keenya kana keessa jira jechuudha. Warri gartee mootummaa kanarra faarsitan wallahi abaarsa kee boohaa haadha teenyaa sanirra abaarsa ummata kanarraa hunaftanii jechuudha. Namni jiidha qabdan, namni dhiiga namummaa qabdan, rabbii keessan sodaadha. Mootummaa akkana godhu kana, ummata akkana godhu jiru kana ummata irratti hin faarsinaa yoo rabbi sodaadha.